Oduu gammachiisaa ummata Oromoo maraaf miidiyaan birra barii hanqina miidiyaalee uummati kenna qabu guutuuf sagantaalee dabalata uummata Oromoo ta'uuf qophiilee isaa xumuree jira. Birra bariin haqa uummata Oromoo bifa haqa qabeessa taheen gurraan isin ga'uuf haalduree barbaachisu hundaa'uu fixee jira. Maalree birra bariin miidiyaan nasimadha isiniin jedha. Birra bariin qophiilee bashannansiisoo barsiisota hanqabate yoo as bahu gammachuu guddaan nutti dhagahama. Sagantaalee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, kun sagantaa ogbarruuti. Sagantaa ogbarruu kana keessatti barnoota sirnaan qubeessuu, barnoota afaan Oromoo kan dhiyaatu ta'a. Sagantaa kana keessatti dogongora qubee afaan Oromoo sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaalee garaagaraa irratti mul'atan hir'isuudhaan barnoonni afaan Oromoo sadarkaa isaa eeggatee akka dagaaguuf gahee keenya bahuudhaaf gama miidiyaa birraa bariitiin qophii xumurree jirra. Nu eeggadhaa. Oduu kun miidiyaa BBM ti. Oduuwwan ijoo har'aaf qabannee dhufnee isinitti himna. Jalqaba irratti imala waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinnee taasisaa jiru irratti kallattii maraanuu injifannoo gonfachaa akka jiran ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo beeksisan. Maatiin qondaalota ol'aanoo adda bilisummaa Oromoodhaa badii takkaan maletti humna tiika mootummaatiin mana hidhatti guuramaa jiraachuu maddeen gabaasan. Ummatoota keenya balaa hongeetiin gammoojjii baaleetti miidhamaa jiraniif gamtaan qeerroo fi qarree Naayiroobiidhaan deeggarsa shilingii 300 taasisaniitu jiru. Maatiin qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo Daawit Abdataa magaalaa Maqii keessatti badii takkaan malee mana hidhatti guuramaa jiraachuun gabaafamee jira. Gunguma Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota BBM, kun araddaa gongumaati. Araddaa gongumaa keenya har'aa haala nageenya hidhamtoota Oromoo mana Qaallitti jira irratti hiriyaa kiyya waa'ee kiyya barsiisaa Huseen Baanataa wajjin marii kan goonotaa dhiyaadhaatti. Harka fuudhee akkam jirtu kabajamtoonni miidiyaa birraa barii, akkuma waa'ee kiyya Muhammad Araarsoo kaase yeroo ammaa kanatti mana hidhaa Qaallitti keessatti obbo Jawaar Muhammad dabalatee qabsaa'onni Oromoo baay'een mana hidhaa keessa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Isa kana wal qabatee yeroo ammaa kana gaagama siyaasaa fi waraansa biyya keessatti keessaa bara kaabaatti hammaatee wal qabatee yeroo ammaatti haalli nageenya isaanii rakkoo keessa jiraachuun ni beekama. Isa kanarratti immoo bal'isnee waa'ee kiyya wajjin marii taasifnaa nu eega. Isin ammoo wajjin turaasiniin jenna BBM. Tootaa fi qophiilee bashannansiisoo ta'anii fi kanneen biroo qabatee dhufaa jira waan ta'eef nu simadha isiniin jenna. Ashama harka fuune jala jirtu kun BBM yookaan birraa barii miidiyaa. Birraa barii miidiyaan sagantaalee garaagaraa akkuma qabatee dhiyaatu kun al tokko torbanitti kan isiniif dhiyaatu egeree artiiti. Egereen artii torbanitti al tokko isiniif dhiyaata. Egeree artii keessatti artiin maali? Qoodni artistootaa hoo maali? Artiif duratti akka deemu kan godhu artistoota. Kabajni, ulfinni akkasumas qeeqas ta'e wantoota artistoota irratti dhiyaataniif artistoonni hoo maal keessa jiru kan jedhu torbanitti isiniif dhiyeessina. Nu hordofaan affeerraa kenna. Egereen artii seenaa artistoota kenna warra hangafataan lafaa dhufeeyyii dargaggoota isaanan sagalee isaanii qaranii ammaan tana dhalootarraa biqilchanii dhaloota kaleessaa artistoota gurguddoo hangafa akka artist Alii Birraa irraa seenaa dhaalanii yookaan immoo aartii dhaalanii gara fuulduraatti akka aartiin deemu warra gochuuf da'an. Kanaaf egereen artii xiyyeeffannaa artistoota lafaa dhufeeyyiidhaafis sagalee kan ta'u ta'a. Birraa barii miidiyaa.